abbaa koon qalatanii bultoo koon qalatanii akka walaa gabbattee gumaan kee yoo naftu abbaa koomaan rakkatte kan duraa dardara. Obboleeyyanii fi kan wajjin dhalatan hiriyoota ollaa kan wajjin guddatan dirqamaa jiruutii baddaan yoo fagaatan garaan nuuma yaada yoomi irraanfatan hageessu salaamtaan anoota koo biraay salaamtaan dhugaadhaa tan kaate onneerraa dhiiraa dhalaa isaanii xiqqaa guddaa maraay hiriyoota kootiis kan dubraa dardaraa. Yeroo dadaa keessa fiira fi yaadanii nagayaan jiraachuu isaanii yoo beekanii yeroon booyaan firaa fi maqaa dhawanii hoggaa roorrootii fi yemmuu dhiibamanii hoggaa dhiibamanii. Hageessu salaamtaan anoota koo biraay salaamtaan dhugaadhaa tan kaate onneerraa dhiiraa dhalaa isaanii xiqqaa guddaa maraay hiriyoota kootiis kan dubraa dardaraay. Naman jibbuu fayyaa qabaatanii dinagdee sarkaa yoo dhabuu baatanii naman jibbuu fayyaa qabaatanii dinagdee sarkaa yoo dhabuu baatanii hagamsi jaalatee toluu salagaanii yeroo hamtuun dhufte anaaf hin ga'anii. Hageessu salaamtaan anoota koo biraay salaamtaan dhugaadhaa tan kaate onneerraa dhiiraa dhalaa isaanii xiqqaa guddaa maraay hiriyoota kootiis kan dubraa dardaraa. Duraanuu himanii maymaa isaanii jecha garii gabaabsanii wallollii warra fiidii galgee jaanii garii liqimsanii garii ni tufanii if danda'ee jette aanarraan jedhanii firarraan jedhanii walii aarre jette firarraan jedhanii aanarraan jedhanii. Hageessu salaamtaan anoota koo biraay salaamtaan dhugaadhaa tan kaate onneerraa dhiiraa dhalaa isaanii xiqqaa guddaa maraay hiriyoota kootiis kan dubraa dardaraa. Hiriyoota kootiis kan dubraa dardaraa. Hiriyoota kootiis kan dubraa dardaraa. Kan keenyudha. Maqaan koo Urgeessaa Bultoo Badhaadhaa Dammafaan Dhadhaadhaa. Dhagaan daakutti galte ifa manaa godhimmoo haaluun abbaatti galte. Kanaafan akkana jedhe. Eessa jiraattaati? Asuma wanti. Haati abbaan kee eessa jiraata? Asuma keessa jiraatu abbaan koo wayyaaniin narraa ajjeese. Akkamitti yoom?
Akkamitti yoom ajjeesan? Akkaataa saamaan beekaa abbaan koo goota Oromoo ture. Goota Oromoo ture wayyaaneen dhooba jedhee manaa baay'achuu. Qeerroof qarree haa tolu haa garree. Kanuma qaba. Aarsan isaa baay'eedha. Kanaaf achumaan maal jenne seetu? Dhugaatiin wayyaanee Oromoo Yoom akkas jette? Hageessu salamtaan aanota kobiraa salamtaan dhugaadhaa tan kaate olleerra dhiiraa dhalaa isaanii xiqqaa guddaa mara hiriyoota kootiis kan dubiraa dardara erga darbee booddee maal yeroo sana sodaattaniif maal yeroo sana sodaattaniif hiriyoota ollaa kan wajjin guddatan dirqamaa jiru dhiifataan yoo fagaatan isaanii isaa fidan ta'uu yoomii irraanfatan yoomii irraanfatan hageessu salamtaan aanota kobiraa salamtaan sochoosaan jiru kaate onneerraa dhiiraa dhalaa isaanii xiqqaa guddaa maraa hiriyoota kootiis kan dubiraa dardaraa maaf sodaata akkamitti sin jilchan akkamitti ajjeesan maal balleessan maal balleessan jiraachuu isaanii yoo beekanii yeroon booyaan biraa fi maqaalawanii obbaa roorrootii fi yemmuu dhiibamanii obbaa dhiibamanii hageessu salamtaan aanota kobiraa salamtaan dhugaadhaa tan kaate onneerraa dhiiraa dhalaa isaanii xiqqaa guddaa maraa hiriyoota kootiis kan dubiraa dardaraa Guma abbaa keetti deebisuudhaaf yaalle maal isaan obaranii amma yeroo itti yaadda qeerroo qallalche malee dubbiin baay'eedha. Qeerroof qarree qallalche malee dubbiin baay'eedha. Kanaaf inni kaan nu jalaan dhumu